Yoo yaa shamaa akkam jirtu akkaataa hattuu telegiraama keessa seenee si waliin fayyadamu ofirraatti beekuu dandeessan yoo beektanillee akkamitti akka itti ofirraa baasuu dandeessan irratti cuftanii jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een aappii tokkollee osoo hin fayyadamin bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Nagallee hin daganne akkam nagaa jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee gama peejii feesbuukaatiin oksijii miidiyaa neetworkii fooloo gochuun maatii keenyatti dabalama amma kallattii karaa barumsaa isin dabarsan afaan bu'aa. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tokkoof yaale telegiraama keenya nama nu waliin fayyadamaa jiru yookaan hattuu cabsee seene akkamitti beekuu dandeenya yoo namni haak nu godhellee akkamitti beekuu dandeenya isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha namoota sanillee akkamitti akka itti ofirraa baasuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha kanaafuu telegiraamiin keenya isa kana jechuudha yeroo takkaaf keessa seennaa jechuudha telegiraamii irratti nan cuqaasa. Sana booda telegiraamni keenya haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal goona tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa telegiraama keessan porofaayila isaa jala seentanii jechuudha. Sana booda maal gootanii suuta jettanii haala kanaan ol harkistanii jechuudha. Seetingi bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Amma nama nu waliin fayyadamaa jiru ilaaluuf deemnaa jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyya seetingi irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Ammallee maal gootu jechuudha gadi buutu jechuudha. Seetingilee baay'eetu as keessa jira gaa'ii gara fuulduratti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Akkamitti akka telegiraama notification ofirraa itti cufanii fi itti banatanillee akkasumas akkamitti privacy jala baasanii fi privacy jala godhatanii akkasumallee maqaa akkamitti jijjiiratan paaswordii akkamitti itti godhatan two step verification akkamitti akka itti guutatan hundaayyuu bal'inaan fuulduratti kan waliin barannu tahaa jechuudha telegiraamii irratti jechuudha hordoftoota kiyya. So kanaafuu maal goone jechuudha eega inni haala kanaan nuuf fide jechuudha asirratti gadi buunee device bakka jedhu kana ni argattu jechuudha. Kanaafuu maal gootu namoota isin waliin fayyadamaa jiru eeyyama keessanii malee jechuudha. Telegiraama keessan dhosaan isin waliin fayyadamaa jiru karaa kanaan ofirraa ilaaltu jechuudha. Kanaafuu device bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik goonaa jechuudha. Yeroo nu irratti cuqaasne haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Amma asirratti haaluma isin argitan kanaan jechuudha hordoftoota kiyya jala kanatti yeroo gadi buutan jechuudha. Maqaa bilbila keessanii tokkoffarratti argattu jechuudha biyya isin keessa jirtan waliin haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Amma telegiraama kana keessa namni biraa hin jiru jechuudha. Ana qofaatu jira jechuudha bilbila kiyya qofaatu jira. Yoo namni biraa isin waliin telegiraama keessan itti fayyadamaa jiraate bilbila keessan tokkoffarra isinii kaa'eeti bilbila nama jala kanatti isiniif kaa'aa jechuudha. Haaluma amma kiyya kana asirra fakkeenyaaf amma kiyya Redmi 9C jedhee jira jechuudha. Maqaa bilbila abbaa sanillee waliin asirra isiniif kaa'aa bakka namni sun irraa cabsellee biyya namni sun keessa jiru jalatti isiniif kaa'aa jechuudha. Kiyyaa'u haaluma isin argitan kanaan amma jechuudha online irra jira jedhaa jira kun haaluma isin argitan kanaan jechuudha hordoftoota kiyya biyya nan keessa jirullee haala kanaan naaf kaa'aa jechuudha. Isinilleen haaluma kanaan jala kanatti isiniif kaa'aa yoo namni sun keessa jiraate maal gootan isuma kanarra cuqaasu jechuudha namuma sanirra ni cuqaasu jechuudha. Amma kuni kiyya qofa jechuudha balleessullee hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf asiin gubuu hin danda'u jechuudha karaan ittiin guban karaa biraa waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. So kanaafuu maal gootan jechuudha isin yeroo irra cuqaastan remove isiniin jedha jechuudha. Remove gootaniituma guutummaan guututtu nama sanifirraa keessaa baasuu dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya. Sana booda telegiraama keessan jechuudha maal gootanii lakkoofsa telegiraama keessaniin bantanii fi akkasumallee paaswordii telegiraama keessanii guutummaan guututtu ni jijjiirtu jechuudha hordoftoota kiyya. Telegiraamni karaa namni ittiin isin xalafulleen asumaani jechuudha hordoftoota kiyya of eeggannaa godhaa telegiraama bilbila keessa yeroo namatti kennitan namni telegiraama keessanillee sakandii takkatti waan isin waggaa meeqatti laffaatan isin kasaarsuu danda'a jechuudha. Bakkuma kana dhufee fakkeenyaaf bilbila isarraa kaameeraa bakkuma kana banee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo amma asirratti jechuudha link desktop site device ka jedhu kanarra yeroo cuqaasne jechuudha kaameeraan ni banama sakandii takka qofa kaameeraa bakka kanatti yoo qabe jechuudha koodii QR kanatti yoo qabe sakandii matakkatti telegiraama keessan haa godhuu danda'a jechuudha kan ofiiti walirratti connect godhuu danda'a jechuudha. So kanaafuu of eeggannaan hiriyyaa keessanillee irraa of eegaan isiniin jedha hordoftoota kiyya akka namni isin shawwadee haaki isiniin goone haala kanaan jechuudha telegiraama keessan nama isin waliin fayyadamu isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan ifirraa ilaaltanii baasuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee akka inni isinittillee hin deebine paaswordii jijjiirrattu jechuudha. Kanaafuu paaswordiillee akkamitti akka jijjiirrattanii fi waan hundaayyuu jechuudha akkamitti akka sirreeffatan bal'inaan viidiyoo kutaa lammaffaa keessatti kan isin barsiisu ta'a jechuudha. Viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufa maaliif viidiyoon kun ni dheerata waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu viidiyoo
itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadhaa jechuudha. Haala kanaan telegiraama keessan guutummaan guututti namarraa yookaan hattuurraa bilisa godhatanii harka keessanitti deebifatuu ni dandeessu jechuudha. Maamiltoonni yookaan miseensonni chaanaala Oroomaaniif maatii taatan hundumti keessanuu har'a ergaa tokkoon isiniif dabarsuu barbaadaa jechuudha. Fedha keessaniin jechuudha. Namoonni fedhii yuutuubii jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti barachuu barbaadan editingii viidiyoo akkasumallee hordoftoota kiyya taampileenoota adda addaa taampileenoota kompiitaraan dalagaman bilbilaan akkamitti akka itti dalaguu dandeessan akkasumallee baakgiraawundoota adda addaa jechuudha. Akkamitti akka dalaguu dandeessan seera akkam yuutuubiin akkamitti akka isinirraa barbaadu hundaa'u jechuudha. Barnoota yuutuubii gabaabdumatti namoonni barbaadan hundumti keessanuu bara 2024 yeroo seene jechuudha. Waan haarayaan qabatee dhufaa jira waan ta'eef jechuudha. Jalqabaa kaafnee hanga dhumatti kutannoon akka isin barsiisuuf deemnu abdii guutuu qabna. Kana isin beeksisuu barbaadaa jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een jechuudha ati maaliif barnoota nu barsiifne maaliif nu hin hojjenne warri jettan baay'eedha jechuudha. Hordoftoota kiyya keessallee namoonni na gaafatanii jirtu jechuudha. Anillee yaaduma keessan irratti hundaa'uuf jechuudha. Hordoftoota kiyya waan tokko wanni hundinuu seera qaba adeemsa qaba. Kanaafuu jechuudha anilleen adeemsa kiyya daandii kiyyarra deemaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bara 2024 yoo rabbi jedhee barri haaraan seenutti jira jechuudha. Amma akkanatti fakkaatutti waggaa haaraa seenuuf bulii shammoo akkanatu hafee na fakkaate. So kanumaafuu jechuudha itti qophaa'an isiniin jedha viidiyoolee akkamitti akka daladdanii fi seera yuutuubii maal akka ta'e akkamitti akka maallaqa irraa argattanii fi maallaqa hoo akkamitti akka irraa fudhatuu dandeessanii fi viidiyoolee akkam yoo dalanne maal yoo dalanne qabiyyee akkamtu maallaqa nuuf kafalchiisuu danda'a yuutuubni adabbii yuutuubii akkamii maaliin nu adaba ka jedhu hunda isaayyuu jechuudha jalqabaa kaafnee hanga dhumatti bal'inaan kan waliin barannu tahaa jechuudha. Kanaafuu kan isinirraa eegamu namoonni fedha yuutuubii guutummaan guututtu 100% ni baranna jettanii shuurii ufitti qabdan jechuudha. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan jechuudha guyyaa muraasaatu hafe jechuudha viidiyoo yoo xiqqaate gara viidiyoo 70 oliiti kan dalagamee jiru jechuudha. Kanaafuu guyyaan jechuudha qabiyyee keenya kan beeksifnu ta'a isinillee akka hordoftan asumaan waamicha isiniif dabarsuu barbaannaa jechuudha. Akka itti gaafatama chaanaala Oroomaanitti jechuudha. Abbummaadhaan waamicha isiniif godhuu barbaadaa jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanuu waamicha keenya dhageessanii gara yuutuubii keenyaa dhuftanii guyyaan konteektii keenya akka hordoftan qabiyyee keenya hiriyoota keessaniif raabsuun namoota hunda bira akka dhaqqabu akka gootan asumaan waamicha irra deebin isiniif dabarsuu barbaannaa jechuudha. Guruppii adda addaa irratti akkasumallee gara peejii feesbuuk oksijii miidiyaa neetwoorkii illeetiin warri nu hordofaa jirtan hundumti keessanuu barnoota yuutuubii jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu barnoota social media kanarratti jechuudha waa baay'ee argaa jirra. Namoonni dandeettii qaban hundaa'u jechuudha saba ofii waa barsiisuuf gara maallaqaatiin gara zuumiitiin waa hedduutu gaggeeffamaa jira. Kanaafuu jechuudha dandeettii qabnu maallaqaan isinitti gurgurachuu osoo hin taane dandeettii xiqqoo qabnu guddifnee isin biraan ga'uuf kutannoon ol kaanee jirra. Kanaafuu isinillee jechuudha ol ka'iisa nu isiniif jennee ol kaane kana akka dhaabbannee hin hafne kani nu bira dhaabbatee gannu teessisulleen isinuma jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu gannu teessisuun keessan nu hordofuu share godhuun akkasumallee laayikii godhuun viidiyoo keenya qabiyyee keenya nama hunda bira dhaqqabsiisuun guruppii adda addaa irratti share gootanii liinkii chaanaala keenya hiriyoota keessaniif raabsuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u konteektiin keenya nama hunda bira akka ga'u godhuudhaan nu gatteessisuu dandeessan yookaan akka nu haara fudhannu nu godhuu dandeessanii jechuudha. Abdiin keenya guddaan yookaan kaayyoon keenya uummanni keenya dandeettii nu qabnu xiqqoo nu qabnu kana akka nurraa guddifate nurraa fudhatu barbaannaa jechuudha. So kanaafuu jechuudha waan bilaashaa yookaan birrii tokko osoo hin baasin jechuudha onlaayina qofaan teessanii bilbila keessan irratti akka isin itti baratu dandeessan. Kanaafuu jechuudha nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya maarree barnoonni irraa isinii qabadhee dhufellee asuma irratti kan xumuramu tahaa jechuudha akka isinitti toluu fi akka waa irraa barattanillee abdiin qaba. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik godhuu hin dagatinaa bakka isiniif hin galin koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo keenyallee share gochuun wal biraan ga'aa isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadhalleen asuma irratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.